odeeffannoo biraattiin darba jijjiiraatiin wal qabatee keessattuu kaleessa oduunaagaa deeggartoota Arsenal ture kan Victoria Courage Arsenal Victoria Courage mallatteeffachuudhaaf walii galee jira taphataa kana ji'ootaaf barbaadaati ture maqaan isaas Arsenal waliin irra deddeebiidhaan kaa'ee ture inumaayyuu guyyoota lamaan dabarsine kana keessa kilaboonni biroo taphataa kana mallatteeffachuudhaaf sochii olaanaa taasisuu isaaniitii wal qabate Arsenal taphataa kana ni dhaba jedhamee sodaatamaa ture boodarra garuu Arsenal taphataa kana mallatteeffachuudhaan qaama garee isaa taasisuudhaaf akka dhiyaateedha kan ibsame egaa kaleessa oduunaagaa gama Arsenal dhagahamee taphataa kana euro miliyoona 63.5 dabalata euro miliyoona 10 dabaluudhaaf akka walii galanii fi gatii kanaanis Sporting Lisbon akka walii galeedha kan ibsame taphatichis fedhii ol aanaa gara Arsenal deemee taphachuu qabu irraa ka'uudhaan hamma iddoo shaakalaa Sporting Lisbon seenuu dhabuutti ga'uun isaa ni yaadatama egaa dubbi fixaan taphataa kana euro miliyoona 7 isaaf kaffalamu komishinii isaa kan ture jechuudha jijjiirraa kanaaf akka ol murteessuun isaa immoo gama biraatiin dubbi fixaan taphataa kana hagam taphatichi gara Arsenal deemuu akka barbaadu kan namatti mul'isuudha Arsenal guyyoota sa'aatii 24 keessatti qorannoo fayyaa taphataa kana erga xumuree booda kontiraat waggaa 5tiin Victoria Courage ni mallatteessaa fi kan eegamu Arsenal taphataa jaaffaa ganna kana mallatteessee ni ta'a taphattoota hedduu mallatteessee jira taphattoota jajjaboo Arsenal ganna kana mallatteessee keessaa tokko Zubimendiidha Maduke kaasuun ni danda'ama Courage taphataa cimaa biraati egaa akka eegaa Kepa Arrizabalagaa garee kana keessatti kan hammataman egaa Michael Arteta bara dorgommii dhufu 2025 murkataa cimaa ta'ee dhiyaachuudhaaf taphattoota mallatteeffachuun isaa baroota ittaanaan kilabiin kun sadarkaa lammaffaan xumuruu qofa osoo hin ta'in shaampiyoonummaadhaafis kilaba murkachuu danda'u ijaaruu akka danda'anidha kan eegamaatii jiru taphataan sarartisaa kilabichaa Gabriel Magalhaes waa'ee Arsenal haala yeroo irratti ibsa kennee yaada kennee jira taphataan kun egaa akka jedhetti yoo ta'e bara darbe keessattuu waancaa Premier League England dhabuun kenna akkasuma Champions League Europaatiin haala sanaan dorgommii keessa ba'uun kenna taphattoota hedduu akka mallatteessifannuu fi garee cimaa ijaaruudhaaf akka kakaanu nu taasisee jira jechuudhaan kan dubbate egaa kun hagamta akka Arsenal kutannoo akka horatee fi taphattoota mallatteessifachuudhaafis fedha olaanaa akka qabaateedha kan namatti mul'isu egaa taphataan kun akka jedhetti yoo ta'e taphataan sarartisaa Gabriel Magalhaes jechuudha waancaa baay'een erga harka kennaa nu bahee booda murtoo kanarra ga'uu dandeenyeeti jira waggoottan ittaanaan Premier League Englandin waancaa fudhachuudhaaf murkanna baroota sadan darbe garuu sadarkaa lammaffaan xumuruun kenna akka gaabbinuu fi taphattoota sarara fuulduraa kan mallatteessinuuf nu kakaasee jira jechuudhaan kan dubbate jijjiirawwan biraatti osoo hin ce'in dura gidduutti qophii isin affeera qophii Samuel Jones qopheesse dhageeffannee walitti deebina. Diego Maradona arrived at the 1986 tournament with a point to prove. Wancaan addunyaa dorgommii guddaa kubbaa miilaa yaadannoo hedduu qabudha. Zinedine Zidane addaan Marco Materazzi dirree keessatti kan diriirse gooliin Maradonaan England irratti harkaan galchuun harka waaqaa jedhamte kubbaa Luis Suarez Gaanaa jalaa harkaan deebisee fi gooliin Lampard Jarman irratti galchuus mul'achuu dhabuudhaan ergamoota hin mul'anniin fakkeeffame jalqaba irratti waamamu. Kana keessaa waancaan addunyaa Meeksikoo bara 1986 Diego Armando Maradonaadhaan yaadatama. Nusa xumuraan Argentinaan goolii 2-1 England yoo injifattu lammiin Argentinaa Diego Maradonaan goolii jaarraan hin daganne 2 goolii egaa jaalatamaa fi seenaa qabeessa England Peter Shilton irratti galche. Sana booda Argentinaan Belgiumii fi Jarman lixaa injifachuun seenaa keessatti yeroo lammaffaaf shaampiyoonii taate. Garuu waancaa addunyaa kanaan taateen akka tapha nusa xumuraa Argentinaa fi England yaadatamu hin jiru. The match against England proved to be one of the most memorable contests of any FIFA World Cup. Diego Maradonaan goolii jalqabaa harka isaa bitaan tuquun galche. Osoo VAR akka har'aa jiraate gooliin kun hin lakkaawamu ture. Goolii lammaffaan immoo goolii miidhagduu kubbaa miilaan mul'atan keessaa jalqaba irratti hiramti. Maradonaan naannoo walakkaa dirree isaanii irraa eegaluun kubbaa gangalchaa taphattoota England hedduus miliqsaa deemuudhaan galche. Sakandii 11 gidduutti yeroo 11 kubbaa kana tuquun gara goolitti jijjiire. And with 11 touches
finishes in 11 seconds cemented his status as one of the game's all-time greats. Peter Shilton tapha 125 riikaardii ta'e Ingilaandiif taphateera. Fooyituu magariisa uffachuun waggaa 20f Ingilaandiin kan tajaajile Peter Shilton xumurri isaa garuu gaariin turre. Goolii jalqabaa goyyomsuudhaan galchite jedhamuun kan gaafatame Diego Maradonaan hojjaan koo gabaabaa ta'us xiqqoo adda kootiin xiqqoommoo harki waaqaa tuquun galte jechuun deebise. Hojjaan Maradonaa meetira 1.63 qofadha. Fooyituu lakkoofsa 10 guyyaa sana Maradonaan uffatee taphate kan irraa fudhate taphataan lammii Ingilaand Steve Hodge bara 2022 caalbaasiidhaan gatii riikaardii ta'e paawundii miiliyoona 7.1 gurgure. Garuu oduun ajaa'ibaa gootummaan kun kan irratti raawwatame goolii eegaa Ingilaand Peter Shilton ta'us fooyituun yeroo sana uffachuun goolii raajii ta'an 2 Maradonaarraa ittiin keessummeesse gurguramuudhaaf gabaatti baheera. Fooyituu magariisni Peter Shilton kun tapha xumuraa waancaa addunyaa bara 2026 dura United Kingdamitti gurgurama jedhame. Gatiin isaa immoo hanga paawundii 300,000 tilmaamameera. Peter Shilton narrows the angle as Maradona opens his body up to shoot. Kubbaa miilaan ala dhimmi siyaasaa waraanni Falkland bara 1982 biyyoonni lamaan masaanuu akka ta'an godheera. Wallabdeen kun kan eegale Arjentiinaan naannoo kibba Atlaantikitti odolli Falkland qabeenyummaan isaa kan Great Britain ta'e naaf mala jechuudhaan weeraruu ishiini. Waraana torbee jaaf ture kana garuu Great Britain injifatteetti. Waraanni kun erga darbeen booda biyyoonni lamaan dirree kubbaa miilaa irratti wal argan. Waraana dirree kubbaa miilaa kana garuu goolii lamaan Maradonaan galcheen Arjentiinaan injifachuudhaan haaloo baatte. Tapha kanaan booda taphataan sarara gidduu Ingilaand Peter Reid Maradonaan goolii lammaffaa yoo galchu taphattoota bira darbe keessaa tokko yoo ta'u tapha addaati jechuudhaan ibsa. Goolii jalqabaa harkaan galche, goolii lammaffaa nuraateessuun galchee fi olaantummaan Maradonaan mul'ise taphichi yeroo hundaa akka yaadatamu taasisa jedha. Maradona had a relatively quiet match, but fittingly created the winning goal. He had fulfilled a lifetime ambition. Taatee wal fakkaataa meeshaalee dirree kubbaa miilaa irratti walitti qabaman orjinaala isaa gurguruudhaan kan beekamu dhaabbanni Giraambuud meedaaliyaa Peeleen bara 1958 waancaa addunyaa irratti argate paawundii 500,000 gurgureera. Ingilaand bara 1966 waancaa addunyaa yeroo jalqabaa fi hanga yoonaatti dabaluu hin dandeenye yoo argattu meedaaliyaan goolii eegaa Ingilaand Gordon Banks paawundii 300,000tti fooyituun lakkoofsa 7 Alan Ball paawundii 200,000tti goolii kan galche fooyituun Martin Peters immoo paawundii 50,000tti gurguramee ture. Waancaan addunyaa bara dhufuu Ingilaandiif erga bara 1966 waancaa addunyaa injifattee waggaa 60ffaa erga goolii Maradonaa keessummeessite immoo waggaa 40ffaa ta'a. Dhaabbanni Giraambuud fooyituu halluu magariisaa goolii eegaa Ingilaand Peter Shilton bara 1986 uffate sana gurguruun dura bara dhufuu UK keessatti bakka garagaraatti agarsiisaaf dhiyaata jedheera. Paawundii 300,000 gurguramaaf tilmaamamus sanaa ol ta'uu danda'as jedhameera. Waancaan addunyaa bara 2026 caaseffama haaraadhaan biyyoota 48 hirmaachisuun Ameerikaa, Kaanadaa fi Meeksikootti dorgomama. Ingilaand hanga yoonaatti gulaallii darbuu baattus shaampiyooniin bara 2022 Arjentiinaan gulaallii darbuudhaan yeroo arfaffaaf shaampiyoonii ta'uudhaaf qophaa'aa jirti. Marcus Rashford ergisaan ifatti taphataa Barcelona ta'uusaa mallatteesseetii jira. Taphataan duraanii Manchester United Gary Lineker Rashford yeroo gaarii Barcelona keessatti akka dabarsu yakkiin qabu jedhee jira. Taphatichi dhaabbiidhaan Barcelonaaf mallatteessuudhaaf Barsaan Manchester United euro miliyoona 30 ni kaffala jedhameetii jira. Taphataan duraanii Manchester United taphoota 426 gooliiwwan 128 Unitediif galchuu danda'ee jira. Ijoollummaa isaarraa kaasee garee kana keessatti kan dabarse qormaanni guddaa Rashford amma sarara fuulduraa Barcelona Lewandowski Yamal fi Rafinha kana akkamittiin
dandamatee taphataa carraa argatu ta'uu danda'a kan jedhudha. Sanaan alagaa Hugo Ekitike qorannoo fayyaa xumuruudhaan har'a ifatti taphataa Liverpool ni ta'a fi kan eegamu. Gaafiin Manchester United Emiliano Martinez kan eegaa Aston Villa mallatteeffachuudhaaf dhiyeesse fudhatama dhabee jedhameeti. Qatar Olompikii qopheessuudhaaf gaafii dhiyeessitee jirti. Waancaa addunyaa bara 2022 karaa miidhagaa ta'een kan qopheessite Qatar amma Olompikii qopheessuudhaaf kan gaafii dhiyeessite. Olompikii bara 2036 qopheessuudhaaf kan gaafii dhiyeessite biyyi dureettiin baha giddu galeessaa. Koreen Olompikii addunyaas gaafii Qatar simachuun biyyattii waliin mariirra akka jiru ibsameeti jira. Pirezidaantiin Koree Olompikii Qatar Sheikh Joanna Hamad Al Thaniin biyyi isaanii dorgommicha qopheessuuf bu'uuraalee misooma ispoortii harka 95 akka guuttattee ibsanii jiru. Kana dura biyyoonni akka Turkiyee, Indoneeziyaa, Indiyaa fi Chiilii dorgommii bara 2036 kana qopheessuudhaaf ifatti gaafii dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Taphoota Olompikii kan bara 2028 Ameerikaa Los Angelestu qopheessaa, kan bara 2032 immoo Awustiraaliyaa Brisbaneetu qopheessaa, kan bara 2036 immoo Qatar qopheessuudhaaf ifatti gaafii dhiyeessitee jirti. Gaafiin kun deebii kan argatu yoo ta'e Qatar Olompikii kan bara 2036 qopheessuudhaaf carraa kan argattu ni ta'a. Odeeffannoo biraatti yoon darbu waancaa dubartoota Afrikaa argannaa. Morookoo fi Naayijeeriyaan kaleessa waancaaf darbanii jiru. Tapha sa'aatii tokko irraa eegalee shaampiyoonaa yeroo sagalii Naayijeeriyaa fi akkasuma shaampiyoonii dorgommichaa Afrikaa kibbaa walitti fideen Naayijeeriyaan goolii 2-1 kan injifatte. Taphni kun tapha hawwataadha kan ture. Morkii jabaas keessummeessee jira. Tapha kanaan Naayijeeriyaan injifachuudhaan waancaaf darbuu ishee mirkaneeffatteeti jirti. Sa'aatii 4 irraa eegalee qopheessituun sagantichaa Morookoon Gaanaa waliin taphatte. Taphni daqiiqaa idilee goolii tokko qixaan xumurame. Akkasuma garee injifate adda baasuudhaaf peenaalitii kennameen Morookoon galchii 4-2 injifattee waancaaf darbuu dandeesseeti jirti. Kanaanis waancaadhaaf sanbata dhufu Morookoo fi Naayijeeriyaan waliin kan morkatan ni ta'a. Taphni kunis tapha si'oominaan eegamudha. Waancaa dubartoota Awurooppaatiin kaleessa Inglaand xumuraaf geessee jirti. Shaampiyooniin dorgommichaa Inglaand carraa walitti aansitee yeroo 2 shaampiyoonii ta'uudhaaf qabdu bal'ifatteeti jirti. Kaleessa Itilii waliin kan taphatte Inglaand tapha kanas goolii 2-1 injifachuudhaan tapha waancaatiif darbuu dandeessee jirti. Inglaand har'a taphni eegamu kan walakkaa xumuraa Speen fi Jarman gidduutti geggeeffamudha. Waancaan dubartoota Awurooppaa kun qopheessummaa Switzerlaandin kan sirna ho'aa ta'een itti fufee geggeeffamaa jiru. Taphni waancaa gaafa dilbataati kan xumura argatu. Kanaanis garee walakkaa xumuraatiin Speen fi Jarman keessa injifatee fi akkasuma England kan waliin morkatan ni ta'a. Odeeffannoo biraatti yoon darbu Crystal Palace arganna. Crystal Palace mana murtii jibbaata ispoortii addunyaatti kaasitti iyyatee jira. Palace Manchester City mo'achuun waancaa FA England injifachuun hirmaannaa liigii Awurooppaa argatus dorgommicha irratti akka hin hirmaanne dhoorgamee jira. Kilabichi kan adabameef dambiin dorgommii gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaa yoo ifayachuudha. Kilaboonni abbaa qabeenyaa tokko jala jiran yeroo wal fakkaataatti dorgommii wal fakkaataa irratti akka hin hirmaannedha kan daangessu. Kanaaf gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa Crystal Palace liigii Awurooppaa irraa haquun liigii konferensii Awurooppaa irratti akka hirmaatudha kan murteesse. Egaa liigichaan sadarkaa 7ffaan kan xumure Premier League England jechuudha. Nottingham Forest iddoo Crystal Palace liigii Awurooppaa irratti kan hirmaatu ni ta'a. Murtee kanatti kan hin quufne Crystal Palace dhimmicha fala barbaaduuf jechuudha. Mana murtee jibbaata ispoortii addunyaa kaasitti jechuu isaatti kan ifoomse. Palace akkuma yaadannu abbaan qabeenya kilaba kanaa kan ta'an John Textor abbaa qabeenya kilaba Olympic Lyon ta'uu isaatiin wal qabate Olympic Lyon dorgommii liigii Awurooppaa keessaa sababa faayinaansiitiin wal qabate dorgommicha keessaa haqamuu isaatiin carraa kana kan argate. Gama biraatiin ammoo gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa kilaboonni abbootii qabeenyaa tokkoon bulan dorgommii wal fakkaataa irratti hirmaachuun qaban jechuudhaan murtoo kana torbeewwan dabarsine keessaa kan dabarse.